Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii kumee caalchisaa dubartii magaala Finfinnee dhalattee biyyoota UK fi Ameerikaa barattee hojjette biyya deebi'uun sochii buna koo jedhu eegalte. Waggoota 4 dura ogummaa fi muuxannoo teeknooloojii qabduun jijjiirama hawaasaa fiduu fi gara Oromiyaatti akka deebite dubbatte. Keessumaa qonnaan bultoonni bunaa gabaa addunyaa irratti kallattiin hirmaatanii gatii isaaniif maal akka argatan hojjechaa jirti. እንዴት አርገን የዲጂታል ዓለሙን addunyaa dijitaala kana fayyadamnee akkamitti jijjiirama diinagdee fi hawaasaatiif oolchinaa kan jedhu bakka hedduutti hojjedheera. Ergan gara Itoophiyaa dhufee dhaabbata Afrovaalii jedhamu hundeesseen qonna teeknooloojiidhaan ceesisuu irratti hojjedha. Bara 2018 sagantaa Oromiyaa Digital Transformation jedhuun mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin waliigaltee mallatteessuudhaan qonna teeknooloojiidhaan utubuun bu'aa Oromiyaan qonnarraa argattu gara fuulduraatti saffisiisuuf hojii jalqabe. Oromiyaan bakka argama bunaa waan taateef jecha bunni Oromiyaa maqaa fi biraandii mataa isaatiin gabaa gurgurtaa dijitaalaa akka seenuuf hojjechaa jira. Jimmaan bakka argama bunaa taatullee gabaa biyya alaa keessatti hamma kanaa beekamtii hin qabdu. Amma piroojeektii keenya godina kanarraa jalqabne qonnaan bultoota buna oomishan 500 hubannoo uumneefii jirra. Kanneen 200 tahan ammoo karaa daldala dijitaalaa kana wajjin hojjechuuf waliigaltee mallatteessineerra. Rakkoon jabaan oomisha bunaa irra jiru qonnaan bulaan ni oomisha malee waa'ee gurgurtaa irratti gahee hin qabu. Naannoon Oromiyaa biikan keessatti qonnaan carraa guddaa qabdu waan ta'eef yoo teeknooloojii kanaan qonna fuulduraatti ariifachiifne guutuu Itoophiyaa jijjiiruun ni danda'ama jedhu kumeen. Qonnaan bultoota kumee waliin yeroo ammaa hojii galan keessaa tokko jiraata godina Jimmaa Aanaa Gummaa obbo Awwal Siraaj. Rakkoon jabaan isaan qaban gurgurtaa irratti gatii ofiin murteeffatan. Saamuud biyyalaatti erginaa jedhanii nurra fuudhanii ka jedhu obbo Awwal sanaan booda waanuma isaan jedhaniin gurguraa turree jedha. Amma immoo kumee waliin waliigaltee hojii waan mallatteessaniif bu'a qabeessa ta'uu waan amananiif gabaa dijitaalaa isin qopheessaa jirti kanaan gabaa alaatti ofumaan gurgurachuuf qophaa'aa jiraachuu hima. Waraan humnooti TPLF naannoo Affaar keessa geggeessaa jiraniin uummanni haala makee jiraachuu himan. Haa ta'u malee uummanni Affaar lolli isaanii ilaallee lolaa jiranii ka jedhu dogongoraa jedhu durtaan paartii uummata Affaar obbo Muusaa Adam. Lol naannichi keessa geggeeffamaa jiruun bifa marjiraa ka jedhu obbo Muusaan haalam jiru waayilkeen Habtaamuu Xibaabuu taasise. Lolli bifa hamtuurra jira nuti ammallee garasuma jirra. Lolli godina san keessatti ta'aa jiru lola hamaadha. Keessattuu aanaalee gara 4 ta'an irratti lola hamaatu jira. Aanaalee 2 isaantu amma yeroodhaaf harkaa qaba. Aanaalee 2 immoo lola hamaatu irratti geggeeffamaa jira. Aanaa Abcaalaa fi Irabtii jedhamu isaantu amma harkaa qabaa isaan harka jira. Baraxlee fi Qonnabaan immoo lola hamaatu irratti geggeeffamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Aanaalee lamaan humnootii TPLF'n to'atamanii jiran keessatti haalli namoomaa jiru maal akka ta'e wanti beektan jiraata? Haalli namoomaa keessattuu godina kana jiru isa hamaadha. Namni almost 300 oltu garasi buqqa'ee biqilsoo haalli namummaa isa jabaa hawaasni addunyaattis dirmatuu fi qabu akka biyya keessaattis dirmachuu fi qabu jechuudha. Humnootiin TPLF sababni isaan aanaalee naannoo Affaar kunneen itti to'ataniif yookaan weeraraniif maali jettanii yaaddu isin? Yeroo ammaa kanatti isaan wanti isaan barbaadanii mootummaa jiddugalaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf waa harkaa qabaatuu qaban waan ta'eef keessattuu naannolee Amaaraa fi Affaar irraa aanaalee haga ta'e wayii qabatuu barbaadan waan ta'eef lafa san qabatanii san booda mootummaa jiddugalaa waliin mariidhaaf gattaa'uun dirqama koolaateraal qabatanii akkasitti yaadaa jiru jechuudha. Amma waraanni isaanii haga gargaarsi namoomaa nu seenutti lola keenya itti fufnaa jechuudha. Lola karaa immoo isaantu cufe isaan banan malee banuu fi danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf lolli akka hin dhaabbanne isaaniin barbaadanii manni Affaar gatii isaanii malee kaffalaatiin jira jechuudha. Mee durataan TPLF kanaan dura ibsa miidiyaadhaaf kennaniin yaaddoo nageenyaa yookaan lola
naannoo daangaatiin irratti banamuu danda'u isa yaaddoo san dhabamsiisuudhaaf gara naannoo Affaaritti duulle waan jedhu wayii kaasanii turan. Tarii amma lolli naannoo daangaatii kiiloomeetira hagamii irratti kan lolamaa jiru gara naannoo Affaar keessatti jechuudha. Isaan miidiyaa irratti akkuma beektu hedduu haasa'anii garuu dubbiin isaan haasa'an keessaa dhibbatti jiba hin soban isaanii sobanii. Tokkoffaa naannawa isaan amma lolatti banan keessaa namni isaanitti waraana banu dhiisii waraanni ittisa biyyaan turre poolisiin addaa Affaar achiin turre ummatuma hawaasuma irratti lola kana banan. Nuti lolli kun lola ta'uu qabu miti. Warri aangoo irratti wal nyaatan uummata galaafatuu hin qabdani. Nama fixan malee waan mo'ataniis miti lolli kuni. Garuu uummata hawaasa miskiina kan uummata horsiisee bulaa kan uummata keenyas isaaniitis beelaan dheebuudhaan dhabsuudhaan miidhaa jiranii. Tibba kanarra deddeebiidhaan humni mootummaa federaalaa humnootii Affaariif deeggarsa gochaan jiru komiin jedhu inni dhagahamaati. Maaltu lafarra jira? Eenyutu humnootii TPLF wajjin lolaa jira yeroo ammaa kana? Uummata Affaar horsiisee bula. TPLF gamisaatiin waraana Eertiraa fi humni Affaar Tigraay seenuuf jecha jennaanii ofirra dhiibaa jirraa jedhe. Dhaggeeffatooteen dhaamoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Burkina Faso abbootiin alangaa ijjecha Toomas Sankaraa harkeessa qabjechuun pireezidantii duraanii Blaise Compaoré waggoota 30 akka hidhamu gaafatan. Sankaraan bulchaa jijjiirama guddaa fiduu fi tokkummaa Afrikaa lallabuun beekamu bara 1987 ijjeessan. Haqeessa akka argamu qorumsii bardabree gale. Naayijeeriyaatti miseensonni shororkeessitoota IS fi maatiin isaanii 100 ta'an waraan mootummaa tarkeennachuu himan. Namoonni kunneen dhiirota 22, dubartoota 27 fi daa'imman 55 ta'uu himan. Haleellaa hidhattoonni biyyattiitti raawwataniin yeroo dheeraaf rakkoo nageenya jirti. Malaawitti dameen qorannoo haal qilleensaa lolii laf balleessuu danda'a jedhee uummata akeekachiise. Biyyattiitti dhiyeen kana bubbeen cimtuun lubbuu namoota 32 galaafatee turte. Jijjiiramni qilleensaa kibba Afrikaatti biyyoota hedduu miidhaa jira. Namoonni dhukkuba dhibba dhiigaa qaban parasitamool baay'inaan liqimsinaan dhibbi onneef aksaatti lamaan qorannoo mirkaneessa. Parasitamool dhukkubbiin akka namirra laafatuu fi kan fudhatamu garuu namoonni akkaan dhibaman akka hin fudhatin ni gorfaman. Ogeeyyiin fayyaa gariin ammoo namoota hedduurraatti qorannoon hojjetamee mirkaa'uu qabaa jedhan. Pireezidantiin Firaans Emmanuel Macron daangaa Yuukireen irratti rakkoon jirtu akka hin hammaanne Puutiin waliin waliigaluu hima. Waraanni Raashiyaa daangaa Yuukireen jiru haala hama jiru caala rakkoon akka hin finne Puutiin na amansiisee jedha. Haa ta'u malee Raashiyaan waddaa akka hin galiin beeksisti. Fuulli Facebook miidiyaa waaltaa kan wiixatu waaree booda butamee gadhiifamuu fi hakkaroonni $5,000 akka falamuuf gaafatan. Eegi butamee hakkaroonni maxxansawwan garaagaraa irratti baasaa turan. Eenyummaan hakkaroota kanaa addaan hin baanee ka jedhu hooganaan itaana insaa obbo Kafiyaaloo Tafarraa waan mudatee akkanaan beekaa toomatti. Isa raansamuweer jedhamuuni warri hojii badii akkasii hojjetan. Weebsaayitii isaanii Facebook akkaawuntii isaanii xalafaniiti qarshii $5,000 akka kafalan wanta gaafatan jechuudha akkaawuntii isaanii gadhiisudha. Kan ammoo nuti warra Facebookii wajjin taaneeti akkaawuntiin akka fulii isaanii deebi'u gochaa jirra. Hin milkoofne jenneeti yaadna. Rakkinni kun kan uumame duruma yeroo akkaawuntii akkasii bananii namoota amanamoo jedhaniitu akkaawuntii waaltaa akka banu ergama akkasii nama kennaniif santu rakkina akkanaa kana kan uume fakkaata. Bal'inaan dhimmicha qorachaa jirra. Egaa illee kanaan dura TPLF isaantu amanamoota waan ta'eef isaantu akkaawuntii akkasii akka bananii carraa argataa iyyuu carraa yeroo kan argatanii akkaawuntii san bananiini dhokatanii achi keessa turanii
bifa adda addaatiin dhiibbaa akkanaa qaqqabsiisuudhaaf yaalii gochaa jiru. Yeroo lammaffaatiif wanti akkasii yoo isaan mudatu akkamitti kana hiikuus akka qaban kallattii laannee fi leenjis kennineefi turre. Ammas wanti kun erga deebi'eetoo isaan mudateen booda warra feesbuukii wajjin kominikeet goonetu sirreessuudhaaf yaalaa jirra. Milkoofna jennee iyyaannaa yeroo gabaabaa keessatti. Kun yeroo jalqabaati miti miidiyaa mootummaa Itoophiyaatiin hidhat qabu butame. Ji'ootan dura fuulli feesbuuk EBC akkuma kan butame ture banamuun isaa ni yaadatama. Amma hakkaroonni waalta butan kunin erga barreessaniin gosa kiriptookareensii jedhamee beekamuun akka maallaqii kafalamuuf gaafachaa turan. Miidiyaan waaltaa duraanii Adwaa jalaatti bulaa akka ture yoo ta'u yeroo ammaa qabeenyummaan isaa kadhaabbii bulchaa jiru akka ta'e himama. Oduu biraatiin gaanfa Afrikaa keessatti gogiinsi walitti fufisaan uumameen namoonni miliyoona 13 ta'an beelhamaaf saaxilamu sagantaa nyaata addunyaa WFP'n ibsa. Qonnaan milkaa'uu dhabuu fi hanqinni nyaataa uumameen maatileen qe'ee isaanii irraa akka buqqaan dirqisiisuu kan ibsu WFP'n rakkoon namooma guddaan akka hin uumamneef gargaarsi hatattamaan barbaachisaa jedha. Sabab jijjiirama qilleensaaf waggoota 3 amma bokkaan waqtii isaatti roobuu dhabuun uummanni rakkachaa jira. Zalaalem Taadessaa gabaas qaba. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti gaanfa Afrikaa keessatti gogiinsa walitti fufinsaan uumameen namootni miliyoona 13 ta'an beela hamaaf saaxilamaniiru. Qonnaan milkaa'uu dhabuu fi hanqinni nyaataa uumamee maatileen qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuu isaa kan ibse sagantaan nyaata addunyaa rakkoon namoomaa guddaa akka hin uumamneef gargaarsa hatattamaan akka barbaachisu ibseera. Waggoota 3f waqtiin roobaa walitti aansuun waan hin roobneef gogiinsi itti fufeeraa jedhe sagantaan nyaata addunyaa gabaasa baaseen. Biqilootni badaniiru. Beelladootnis du'aniiru akkasumas Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti namootni miliyoona 13 ta'an beela'aa jiru jedhe. Gatiin nyaataa garmalee dabalaa jira. Wanti qotamu waan hin jirreef ammoo hojiin qonnaa hir'isaa jira. Kun ammoo maatilee nyaata ofii dhiyeessuuf hojjetan irratti dhiibbaa uumeeraa jedhe. Gargaarsa hatattamaa yoo hin jiraan rakkoo namoomaa uumuu hambisuun hin danda'amu jedha dhaabbatni kun. Gargaarsa hatattamaa yoo hin jiraanne rakkoo namoomaa uumamu hambisuun hin danda'amu jedha dhaabbatni kun. Sagantaan nyaata addunyaa beela kana furuuf gargaarsa doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 27 gaafateera. Maallaqa kanaan yeroof nyaataa fi maallaqa gargaarsaan kennuun ammoo karoora yeroo dheeraan hawaasa qonnaan bultootaa bakka roobni hin jirree fi gogiinsi jiru deebisanii ijaaruuf akka jedhu hime. Biyyoota Afrikaa bahaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti gogiinsa uumameen bineeldotni hedduun dhumaniiru. Itoophiyaa keessatti naannoleen Somaalii fi Oromiyaa kanneen gogiinsa kanaan miidhaman keessaati. Amma dura lubbuu namaarra miidhaan ga'ee dhaga'amu baatus bineeldotni 100,000 lakkaa'aman dhumuu aanga'ootni naannolee lamaanii ni himu. Naannoo Oromiyaa godinaalee Booranaa fi Baalee bahaa keessatti qofa loon 300 ol sababa hongee kanaan du'aniiru. Mootummaan lubbuu namaarra miidhaan akka hin geenye xiyyeeffannoo kennee deeggarsa dhiyeessaa akka jiru himullee godina Booranaa hospitaala Meeggaatti daa'imman hanqina nyaataan miidhamanii yaala argachaa jiraachuu fi lubbuun daa'ima tokko darbuu BBC'n odeeffateera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad torbaan dabree godina Booranaa daawwachuun miidhaa hongeenii namaaf horii geessisee daawwate. Yeroo gabaabaa keessatti hawaasa miidhame deeggaruun jijjiirama qilleensa uumamee qolchuu fi hojjechuun barbaachisaa jedha. Balaan hongee cimaa gaanfa Afrikaa mudatee akka naannoo Oromiyaatti godina Booranaa miidhaan cimaan dhaqqabu ministeerri muummee Abiy Ahmad daawwannaa irratti kaasan. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa Facebook keen BBC News Afaan Oromoo irra laala taaleen website keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgal kanaa ees bujennaan ees dhiifnaa jedhiyyeessi. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanoo Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.